Ijoollee keenya COVID-19 irraa haa ittifnu. Ijoollee umrii 5 fi achi olii qabaannaan talaalchisuu ni dandeettu. Talaalliin Pfizer ijoollee umrii 5 fi achi oliitiif kennamaa jiraachuu isaa quba qabdu. Eeyyeen jalqabee kennamaa jira. Ijoolleen dhibee COVID-19 qabamuu waan danda'aniif talaalliin kun fayyaa daa'immanii eeguu fi ittisuuf ni gargaara. Talaalliin COVID-19 ijoolleef kennamaa jiru miidhaa kan hin qabne bilisaa fi bu'a qabeessa. Kanaafuu talaalliin COVID-19 dhibee ittisa malee dhibee nama hin qabsiisu. Talaallii COVID-19 fudhachuudhaan maatii hunda dhibee COVID-19 irraa haa ittisnu. Namoonni ijoollee keessan talaalchisuu barbaaddan ijoolleen keessan guutumatti talaalamuuf talaallii COVID-19 doozii 2 isaan barbaachisa. Doozii tokkoffaa erga fudhatanii booda doozii lammaffaa fudhachuudhaaf torbeewwan 3 eeguu qaban. Ijoolleen keessan doozii lammaffaa erga fudhatanii torbaan 2 booda guutumatti talaalamanii jiran jedhaman. Gaafiiwwan kamiyyuu gaafachuu barbaaddan buufata tajaajila fayyaa beektan wajjin haasa'uu ni dandeettu. Dabalataanis bilbila bilisaa 833 431 2053 irratti bilbiluudhaan odeeffannoo COVID-19 wal qabatu Dipaartimentii Fayyaa Minisootaa irraa argachuu ni dandeettu. Talaallii COVID-19 haa fudhannu, fayyaa keenya haa eeggannu.